Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessani. Egaa yeroo darbee seenaa hundeeffama waldaa Kiristaanaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa lamaan isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kana keessattis haala yeroo sana jalqabbii sagantaa kanaa akkasumas immoo wallaansoo isaan mudachaa ture kaafnee turre. Egaa guyyaa irraa immoo kutaa isarraa hafe kan bulfanne seenaa qindeeffannee qabnu qabannee dhufnee jirra. Nu waliin turaa isin jenna. Egaa akkuma seenaa darbee irraa hubachuu yaallee dhimma kana furuudhaaf yookaan waliigalteen akka uumamu gochuudhaaf gita garaagaraa irratti gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa bakka Yesuus jiran sinoodosii dabalatee jechuudha fala kennuudhaaf yaa'ii garaagaraa gaggeessanii waliigaltee irra ga'uu akka isaan dadhaban sagantaa keessa darbee keessatti kaafnee turre. Egaa dhimmichi garmalee hammaachaa gaafa deemu koreen dhimma kana akka furuuf kaayame qorannoon akka gaggeeffamu murteessan. Qorannoon kunis afaan Oromootiin waaqessuun sirrii moo sirrii miti kan jedhu. Gareen tokko sirriidha, macaafa qulqulluu hin deeggaraa. Afaan Oromootiin waaqessuun mirga Waaqayyo saba Oromootiif kennedha. Afaan isaatiin waaqessuun mirga Waaqayyo nama hundumaafuu kennedha. Kanaaf nuuni afaan kanaan waaqessuu hin dandeenya. Dhimma kana immoo macaafa qulqulluu maal jedhaa kan jedhu akkasumas immoo barreeffamoonni garaagaraa maal jedhu kan jedhu qorannoo gaggeessanii bu'aasaa fidan. Gama kan biraatiin immoo faallaa kana afaan Oromootiin waaqessuu hin danda'amu. Macaafa qulqulluus hin deeggaru. Inni kun yakkadhaa kan jedhan immoo akkasuma isaanis daataa kan biraatiin deeggaranii qorannoo isaanii akka isaan dhiyeessaniif murtoon darbe. Waraqati pros and cons kan jedhamu warri deeggaranii waraqaa tokko qopheessan warri morman immoo waraqataa qopheessanii kanarratti immoo walga'iin waannaa koomiteedha haa dubbatu jenne. Manni keenya inni biiroonni guddaan nuun deebine 5 kiiloo isa jirutti walitti qabamu turre. Yeroo sana iddoo walitti qabamu yoo hin qabnu waldaa Makaana Yesuus ishee guddoo ishee 5 kiiloo sanatti keessatti walitti qabamna achitti walitti qabamnee waannaa koomiteen hojii isaa isa hojjetu keessatti isa kana galchee yeroo waraqaan kun lamaan itti dhiyaatan godhan. Waraqaa kana inni tokko kan dhiyeesse kun fudhatamuutu irra jira kan jedhu kan deeggarsa yaada deeggarsaa dhiyeesse Dr. Dabalaa Birriiti. Kan immoo kanan fudhatamuun dura hin jiru kan jedhu immoo Dr. Isheetu Abaatee ture. Yeroo sana semineerii pirezidaantii ture. Amma dubbii kana yeroo lachuun isaanii dhiyeessanii Dr. Dabalaan kun kan dhowwamuu irra jiru miti. Macaafa qulqulluunis kan dhowwumuti kanan namni hundumtuu wangeela afaan isaatiin dhaga'utu irra jira. Waldaan kiristaanaa Makaana Yesuus immoo durii jalqabdee macaafa qulqulluu afaan Oromiffaatti afaan saba hundumatti akka inni hiikamu jalqabdee duukaa jirti. Kanaaf kun waliin wal fudhata sababii ta'eef hojiirra ooluutu irra jiraa jedhe. Inni sun immoo maal jedhaa lakkee kun ta'uun irra hin jiru. Inni kun hundaa'ume waa'ee qomummaati. Qomoo walitti naquu yookaan immoo karaa namoonni akkatti wal gochuudha malee karaa nagaa miti kun dhiyeesse. Amma warri waannaa koomitee miseensonni waannaa koomitee kanarratti maratanii lakkii kunii yoo fudhatama qabaachuutu irra jira. Inni kun waldaa kan miidhuun qabu saba gargaaruudha sabni immoo afaan isaatiin wangeela barachuutu irra jira kan jedhu murtoo godhan. Yeroo murtoo godhan akka waan 5 qopheessanii waan 5 afurii. Inni maal jedhaa inni tokko yeroonii fi iddoon kennamuufiitu irra jira warra afaan Amaariffaatiin. Gaafa kennaa qulqulluun jiraatu garuu walumatti dabalamanii wal duukaa fudhachuu danda'u. Jaarsolii tokkuma fudhachuu danda'u. Yeroo warga'iin adda addaa jirus walumaa jedhamaa danda'u garuu gaafa sanbata guddaa afaan Oromiffaatiif iddoo fi yeroon kennamee fi afaan isaaniitiin sagaduu hin danda'u kan jedhamu murtoo godhe. Waaqeffachuu hin danda'u kan jedhamutu nu murtaa'e. Waldaa Beetel keessatti immoo waaqeffachuu hin danda'an nu wajjinii jedhan. Gaaffii nan gaafadhe tokko yaadadha yeroo sana. Afaan Waaqayyotu nuu kenne afaan keenyaan haasa'uuniif afaan keenyaan waaqeffachuun mirgaa akkamitti nu dhawwatama. Akka biyya lafaatti afaan keenyaan waaqeffachuun immoo afaan keenyaan dubbachuun immoo isin gaafachiisa kan jedhuun gaafadhe. Nu dhorkuun keessan isin gaafachiisa. Akka waldaatti immoo akka dubbii Waaqayyotti immoo Waaqayyo wajjin wal lolaa jirtu kana beektuu kan jedhuun gaafadhe.
Sinodoosiidha kan dhufanii nuun gaafachiisu jedhan. Sinodoosiin kun yeroo sana Seentiraal Addis Ababa Sinodoos jedhama. Akka kana nuun jedhan waldaa Beetelitti. Nuti immoo gama keenyaan yeroo gumiin waldaafaa ta'u asitti geggeessitoota sinodoosii iddoo kanatti walitti qabna. Walitti qabnee mana geggeessitoota waldaatti yeroo sana akka mana Obbo Haayilee fa'aatti, mana Obbo Imruu fa'aatti, mana Addee Balaanesh fa'aa kanatti yeroo garaa garaatti mana namootaatti kan nuti jaarsolii waldaatti jaarsolii jechuu jalqabne yeroo sana walgahii godhannaa hamma halkan sa'aatii 7 sa'aatii 8tti isaanii wajjin mari'annee borumtaa dhaqanii gumii irratti yaada kana wal fudhachiisu. Sagalee cimaadhaan deeggarsa kennu. Akkasitti lafa qabaa dhabe dubbichi. Abiyyi gubaa'ee jedhu waggaa 4 dhufa. Yommuu inni dhufu xala'aan keenya hamma nagaa kan ittiin jalqabame. Isayyuu immoo nama barbaannee itti kennan waa'ee isaa maal goone jedhanii kan kanarraa hafee hammuma jiruutu nutti ka'e. Beetel kana keessatti afaan Oromootiin haa waaqeffatu moo hin waaqeffatamu jedhaniitu maal godhanii hiree nu dhabaniitu inni hin danda'ama jettanii as keessa buusaa. Inni hin danda'amu jettanii immoo as keessa buusaa jedhaniitu korojoo nu qopheessanii achi keessa dhannee buufne. Harki baay'een waaqeffachuun irra hin jiru afaan Oromootiin Finfinneedhuma keessatti iyyuu akka jiru murteessanii ba'an. Gaafa sana iyyuu dadhabne isa booddeedha gaasheen sila siin jedhe waldaa keessa kan nu ari'annu. Waldaattis korojoon qophaa'ee haala kanaan filannoon geggeeffame. Hundumtuu yaada isaa korojoo keessa buuse. Gama kan biraatiin gareen dhimma kana akka furuuf koreen qindaa'ee hojjetu qorannoon geggeeffame qorannoon lamaan iyyuu dhiyaate. Haa ta'u malee yaadi araaraa ammallee hin argamne. Kanaaf geggeessitoonni waldaa kiristaanaa Itoophiyaa kan Makaan Yesuus gita olaanaa irra jiran warra gita sinodoosii irra jiran aangoo isaaniirraa tajaajila isaaniirraa poozishinii isaaniirraa akka isaan ka'aniif murtoo dabarsan. Hojiirraa ooluu hin ooliin utuu jedhamu kirikiriin guddaan utuu ta'u waannaa komiteen lammaffaa dhufee hojiirra ooluutu irra jira isa jedhe sana mini jedheera mini kun murtoon keessanii dide hojiirra oolchuu didanii ennaan erga isaan didani sinodoosiin kun warri sinodoosii bulchaa jiranii murtoo waldaan murtoo gooteen fudhanne sababii ta'eef hojiirraa ka'an jedhan. Hojiirraa ka'an isaan hojiirraa ka'an goone komitee sinodoosii sana bulchu goone baajetiin sinodoosiin sun raanii godhu akka inni qabamu goone. Ammayyuu fudhanne isaan. Amma maal godhanii yeroo baajetiin qabamu isaa baajetii keenya warra baankiitiin sinodoosiin kun kan inni tajaajilu akka hin laanne hin baane akka jennu goone lafanii dafanii iddoo lafa dabdaabbeen keenya gahee lafa baankiin dabdaabbee ittiin tsaafin horii fudhatanii mormicha ittuma furan ittuma fufan. Yeroo itti fufan kana dubbiin isaatti guddataa deeme. Yeroo itti guddataa deemu maal godhu እንዳውም ኑራ ገራገራ ባኒ አዲስ አበባና አካባቢውን ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አካባቢውና አዲስ አበባ ሲኖዶስና አካባቢው ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ እኔ ካይቲ ባነደን ዋና ከሲድ አቡ ጀልቀበን የሮ ከሲድ አቡ ጀልቀበኒ ዶ ደዳን ሞቱማ ብረዳን ጀረን ኩን ወልዳ ከኝረት ከአጅሩ ሚአ ከኝትን መባጅሩ የሮ ጀኑ amma maal jedhanii qotasu afaan jarreen kun afaaniin miti isaan warra dhaabbata adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjetudha. Wal afaan Amaariffaa badee afaan Oromiffaa duwwaani afaan waldaa kana afaan Makaan Yesuus akka inni ta'u barbaadudhanii akka itti lafa jirutti bittimsanii maqaan balleessuutti ka'an. Egaa yeroo rakkinni kun ka'aa jiru wanti ta'ee simultaneously wanti ta'aa ture jarri barreeffama gaazexaa adda addaa irratti barreessu turanii amantoonni keenyas namoonni quuqqaa kanaa qabanis waldaa kanaa qabanis afaan kanaa qabanis amantooti hin barreessu turan. Yeroo sana gaazexaa Sayfana Balbaal kan jedhamu jira ture. Sarratti yeroo baay'ee waa'een dubbiin afaanii kun rakkoon afaanii kun hin ba'a ture. Urjii irratti hin ba'a ture.
Egaa kanumaaf iyyuuti immoo kan dhimmichi dhimma siyaasaati jedhamee iyyuu maqaan itti moggaafame. Waldaa keenya keessattis protektii kan gochuu barbaadan waldaa kana isa sanaaf deebii warri deebisan turan. Gaazexaa irratti nuti achuma irratti argina. Maqaan makaana Yesuusii maqaa waldatti sagantaa keenyaa kun ka'e. Kana booddee Sinoodosiin Oromiyaa keessa jiru kan hundumaan arga. Yeroo walgahiidhaaf dhufan maxaafa gaazexaa kana dubbisu. Na walgahii isaan irratti kunoo waldaa makaana Yesuusiin ilaallata. Makaana Yesuus maaliif calliftee jedhanii akka Sinoodosii 6 ta'anii dubbii kana kaasu walgahii guddaa irratti. Amma gaa kana utuma iyyannuuti Sinoodosiin nu fudhate. Seentiraal Addis Ababa Sinoodosii 5 kiiloo jirtu kana isheen nu fudhataniitu dhagaa hin danda'amaa jedhan. Hin danda'amaa jedhaniitu xalaanuu barreessan Beetelitti. Indaa'uun isaan ta'uun irra hin jiru isintu ta'utu irra jira dhaqaati waldaa harkaa nuu fuudhaa jedhan. Saamatti dabdaabbeen isaan ga'ee dabdaabbee keenya fudhannee kun akka jedhaniiru jenneetu nama 7 taanii ganama baanee shakii dhanne. Yommuu dhannee jennu balbala irra laa ulee mana gagga'u. Dargaggeessa isaa yoo ulee rukute illee hin dhageenye isaan kana qopheessanii balbala irra kaa'anii nu eegan. Akkam jedhannu beenu maal yeroo akkasii dhufuuti eegaa jedhaniiru. Hin dhannee nu ari'an. Gaafa isaan nu ari'anii homaan dubbanne tole jenneetu waan isaan jedhan duwwaa riippoortii goonaa dhiisaa jenneetu baanee nama riippoortii itti godhu goonee ofii keenya gara mana keenyaatti deebine. Gama biraatiin ammoo amantoota amantii cimsannaa baratanii eebbifamanii irbaata qulqulluutti dhiyaachuun irra jiru. Kan dhimmi isaanii danqamee jirus geggeessitoonni sagantaa afaan Oromoo yeroo sanaa magaalaa Finfinnee keessaa waldaa isaan simattu waan dhabaniif ija isaanii gara Sinoodosii dhiyaarra kaayyatan. Geggeessitoota Sinoodosii dhiyaa wajjinis haasa'anii dhimmichi fala argate. Gara Sinoodosii dhiyaadhannaa jenne Sinoodosii dhiyaa gaafanne Sinoodosii dhiyaa yeroo sanaa kan geggeessan luba Baqqalee Ayyaanaati. Namooti isaanii wajjin jiranis geggeessitoonni akka gaariitti nu hubatanii gammachuudhaan nu simatan. Gammachuudhaan nu simatanii hin dhufnaa achumatti hin eebbifamu miseensa keenya goonee isin qabannaa jedhanii. Iddoon sun kan keenyaa kan waldaa kan Sinoodosii dhiyaate waan ta'eef tajaajila iddoo sanatti kennamu simatamaadha. Namooti kunis namoota keenya waan ta'aniif jedhame. Kun yeroo sana gaa murtoo salphaa fakkaata garuu murtoo salphaa miti. Yaada Waaqayyoos akka ta'e gaa baroota booda hubachuu dandeenyeerra. Kanumaanii iddoo kanatti dhufanii nuuf eebbisanii hin eebbifamanii waraqaa miseensummaa kennanii fi Sinoodosii dhiyaatti galmeeffamanii jechuudha. Gaafa namni baay'atee jedhu hosteeluma sana keessatti kutaa isaan nuu kennan nu ga'uu dide. Gabbaadee kosii keessatti daasii ijaarranne naannoo ayyaman geggeessitoonni Sinoodosii dhiyaa. Horiidhuma walitti qabneen ijaarranne. Ani waldaa keessa ari'atameen waggaa 4 waggaa 3 ta'u dhiifama na gaafatanii kottuuti waaqeffachuu hin dandeessa kadhachuus hin dandeessa kan naan jedhan. Ergan du'ee badee jechuudha. Erga raammoon na nyaatte. Ergan waaqa dhiise. Salphaa sitti hin fakkaatiin. Erga badde booddee tajaajila dhiifte waaqeffannaa dhiifte waaqayyotu nu dhaabee dhaabanne malee warra dhaabatu hin turre. Waa'een araaramuu, waa'een walii galuu, waa'een wal hubachuu rakkisaa ta'e. Kanaaf koreen dhimma kana akka furuuf kaayamee yaada kan biraa tokko yaada dabalataa qaamni sadaffaan akka itti hirmaatu kaasan. Kanaafis hojjettoonni yookaan geggeessitoonni waldootii kiristaanaa biyya alaarraa dhufan qaama koree kanaa ta'anii koree kanatti dabalamanii garee kana walitti fidanii araarsuudhaaf murtoon darbe. Kanaafis namoota affeeran isa duwwaas miti. Dhimmichi gama mootummaatiinis yoo fala argate jedhamee pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo sanaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa
waajjira isaaniitti masaraa mootummaa isaaniitti waamanii garee kana lamaan haasofsiisanii turan. Waannaa komiteen sadaffaan yeroo wal ga'u immoo mee komitee kan biraanii warri faranjootaas kan keessa jiran dhaabatu jedhanii xinnoo humnatti godham jedhanii. Pirezidaantiin durii Amaanu'eel Abirahaam iyyuu komitee keessa galee hojjete. Hundumaa didanii waan fudhatan fakkaatanii yeroo bira ga'anii hojiirraa oolugaa yeroo jennu deebisanii jiru. Rakkanne warra nu wajjin hojjete warra komitee kanarra galee hojjete keessa nama Noorweejiyaana tokkoo fi nama Suwiidishii dubartii tokko. Isheenis yeroo sana Suwiidish Evangelikal Mission talaafii turte. Inni sunis immoo kan xaafii warra Noorweejiyaan mishinii ture. Nu wajjin wal gahiirra taa'anii fudhadhaa homaan jedhu kan jedhu qalbii nagaadhaan fixaa kan jedhu nu gorsanii dadhaban. Didan. Kunii jedhan isaan nu diigaa waldaan Beetel siin jedhu nu diigaa nuyi waldaa kana keessatti hin jedhu yoo kana goone immoo ani qeesiin ta'uu taaksiin oofaa kan jedhantu turan. Waldaa kana keessa tajaajiluu dhiisan taaksii oofaa jedhan. Ifa manaa godhe waan tokko dubbadhuu laata. Isaan taaksii isa oofan makiinaa gara biraa isa oofan yoo barbaadanis harree oofan malee hojiin Waaqayyoo namatti fufe. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Amma guddatee iddoo baay'eedhaati waldaan afaan Oromootiin geggeeffamaa jira. Amma gaafatuma kanaan jennuuti abiyyi gubaa'eetu dhufa. Abiyyi gubaa'ee kan jedhu lafa walga'iin waldaa kiristaanaa maqaan sun hundumtuutti wal ga'uudha. Gootummaa biyyaa. Jeneraal Assembilii isatu dhufeeti erga murtoo kana fudhachuu didanii warri sunodoosii itti gaafatamoonni sunodoosii warri pirezidaantotii suni pirezidaantii tireejarii waannaa tsaafii meembersiin sun hojiirraa ka'an yeroo inni jedhe yeroo kana sasilaa ta'een godhe. Amma hin ka'anii dubbiin isaa hin cime haa ta'u jenne anis ani egaa maala gochaan ture dura araaraan finna jedheetanii dubbii kana lafarra harkisaan ture iyyuu. Ani akka pirezidaantiitti waldaan kun iddoo lamatti akka isheen hiramne jedheeti. Waldaan kun sana booddee iddoo lamatti hiramte egaa. Amma egaa kanaan itti fufnee ergasii booddeeti warri faranjootaa kun itti dabalamanii mee finna akka naqqa 6-7 walitti qabamne madidan. Yeroo afaaniin waaqessuun dhufu inni kun wanta akka inni carraa saba kanaaf bannu carraan afaan kun akka inni guddatu. Sabni kun saba guddaa waan ta'eef afaan isaatiin yoo baree yoo afaan isaatiin dubbachuu jalqabee yoo afaan isaatiin waaqessuu jalqabee yoo afaan isaatiin barreessuu barsiisuu jalqabee barachuu jalqabee wanta ta'uu fageessanii hin beeku. Egaa waa'ee hafuuraa dubbanna waan ta'eef immoo hafuurri hamaanis seexannis hin beeka. Mootummaan Waaqayyoo hammam akka inni guddatu hammam akka inni dagaagu hammam akka inni hundee gadi fageeffatu hin beeka. Kanaaf danqaa isaaf danda'amu hundumaa uume. An dhuguma naan galu sababiin isaa wajjiniin hojjechaa turre wajjiniin tajaajilaa turre hiriyoota an baay'ee jaalladhu wajjin wal hubachuu dadhabneera kanarratti. Abbootii haadhotii akka lubbuutti wal jaallannu wajjin wal hubachuu dadhabneera. Nu hubachuu dadhabaniiru. Namoota siyaasaa godhanii kategoraayiz nu godhaniiru. Gaafa warri misiyoonii sunis dadhabanii hundumtee dadhabnu amma maal godhu Dooktor Nagaasoon yeroo sana. Keessa ani immoo nan yaala keessa lixee nani walitti sanaa irra dhufe. Gidduu lixe inni karaa mootummaatii dubbii kana keessa lixee tan inni ilaalaa jedhee isheenne hin dhandhe. Yeroo dhandhuun jarri sun karaa Addisaa amma gaamaal godhan isaan immoo Addisaabaa keessaa sunodoosii maannoo sunodoosii waldoonni jijjiiruuti. Waldoota keessaati nama warra dubbii kanaan morman funaananii komitee godhataniiru isaan dhufanii keessatti warra jechuun warra namichi tokko warra Beetelii ba'eedha. Amma dhufanii maal godhu Dooktor Nagaasoo dhaqanii utuun wajjin dhaqanii guutanii isaan kun warra waa'ee amma kun namni afaan Amaariffaa wallaalee hin jiru. Addisaabaa keessa hundumatu dhaga'a. Yoo warri hin dhageenye xixinnoon muraasi jiraatan immoo nam tokko afaan Amaariffaa firri isaanii bukkee taa'ee hiikuu danda'a. Kanaaf maal gochuudhaaf hin taane yeroo fi iddoo nuu kennaa jedhanii inni isaan gaafatanii poolitikaadha malee dhugaa afaan Oromiffaa
namatu wallaalee miti kan jedhu fidan. Amma gaaf tokko Dooktor Nagaasoo bira beeta mangistiitiin waamani. Yeroo beeta mangistiitiin waamanii Dooktor Nagaasoon aaree nutti dheekkamutti ka'e. Isin margotu kana afaan naannoo Finfinneetti takka afaan Oromiffaatiin waldaa keessaa hin beeku. Sintuu waan haaraa fidee maal gochuudhaaf jettu hundaa'u kan hin jedhamaa inni. Egaa jarri adda bilisummaa Oromoo duukaa yeroo jedhan miti. Ammaanis aareetanii Dooktor Nagaasoon yoo waldaan kiristaanaa maqaan Yesuus adda bilisummaa Oromoo deeggaraa jirta ta'e yoo wantoonni evidensii ennaa qabaattani ennaa waan ittiin dhuga ba'umsa qabaattani waan caafamee jiraate deebii itti laannaatiin haa kennaa. Hanqarraa ifuma maqaa keenya nu balleessinaan jedhee aarree waluu loondee komannee gaafa sana kanaan garaa baane. Kanumaan seenaa keessatti waldaan makkaan Yesuus Itoophiyaa iddoo lamatti addaan baate. Jarri Sinoodosii Finfinneef naannoo ishee jedhu hundeeffatanii caasaa mataa isaanii diriirfatanii hojii jalqaban. የአዲስ አበባና የአካባቢው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካሶች ጀዳኒ ዳበኒ ከተዳበኒ ቢሮሙ ደቀኒ ቢሮ ኡራኤል ቤተክርስቲያን ጅር አች ቢሮ ጎደተኒ ማለ ቢሮ ሰነን ኮሚቴን ደቀ ቀበቴ ኮሚቴን ነው ዳምኒ አንስኖዶሲ isa qabatee isas dhiisanii komiteen sun isa kan wajjin hojjeta isaan isa sana dhiisanii kan isaan dhaqanii qabatanii waldaa warri gara kan isaanii ta'e Inxooxxoon warra noomuru Beetel akkasii Lidataan akkasii Kolfeen akkasii Uraa'el akkasii waldaan addi Finfinnee kee jirtu Addis Ababaa Sinodoosii ishee 5 kiiloo jirtutu niwutiraalii mataa ta'e hafte isheen nan deeggarasii nan mormas hin jenne. Warri kun hundumtuu dhaqanii warra Sinodoosii dhaabbatan. Amma Sinodoosii erga dhaabbatan booddee yookaan ishee waldaa dhaabbatan malee Sinodoosii maali? Erga waldaa dhaabbatan immoo biyya keessa nama erguutti ka'an. Gara Guraageetti erganii, gara Dabuubiitti erganii, gara Sidaamaatti erganii, gara Kambaataatti erganii. Ila waldaa makkaan Yesuus waldaa warra kan biraa balleessitee warra Oromoo duwwaa afaan Oromoo duwwaa akka ta'u gochaa jirti maaloo kan jedhu. Iddoo tokko waldaan tokko lama sadii isaan duukaa jooni kan godhan jiru. Ergasii booddee akka Dooktor Nagaasoon waamu akkuma dubbiin kun cimaa akka inni ta'e nu gara booddee kan deebine baranii amma haasaatti ka'an. Yeroo haasaatti ka'an immoo maal taa'ennaa walii galtanii yoo fudhattan kan jennaan jarri nu fudhannu jedhanii nu gara booddee deebinu murtoo waldaa kiristaanaati kun jenne waldaa kiristaanaa waan balleessiteen qabdu afaan Oromootiin namni iddoo adda addaatti dhagaadhuma jira wangeelli afaan hundumaatiin barsiifamu tura jireenya akka itti amanna jenne Dooktor Nagaasoo bira akka 3 fudhannee huma. Kiristaandii keenya geddaru jarri hin geddaranii dadhabee itti dhiisan. Sana booda maaltu ta'e? Sagantaa taanuun kan walitti deebinu ta'a. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaarraaf qindeeffanne kutaa sadaffaasaa kanumaan kan xumuru ta'a. Dhimmi waldaa kiristaanaa fi dhimmi afaan Oromoo magaalaa Finfinnee ammallee fala hin arganne. Boodarra dhimmichi gara mana murtii akka dhaqe dhageenye jirra. Mana murtii akkamitti dhaqe? Eenyuun kasase? Manni murtii maal jedhe? Dhimmi tokkummaa waldaa kiristaanaa makkaan Yesuus Itoophiyaa immoo maalirra ga'e kan jedhu immoo qabiyyataan kan walitti deebinu ta'a. Sagantaa kana qindeessuudhaan kan isin biraan ga'e an Joonsee Ayyaanaa akkasumas ogeeyyota kaameraaf suur-sagalee Maraan Miidiyaa waliin ta'uudhaani. Egaa Maraan Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan hordoftoota keenya taasisuu hin jennaa torban gaarii.